Bulchiinsa magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti konferensiin tajaajilaa fi tajaajilamtootaa gaggeeffame. Itti gaafatamaan wiirtuu tajaajila iddoo tokkoo masoobdamee kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Kibaba Waddunyaa wiirtuun masoobdamee kutaa magaalichaa seektaraaleen 18 iddoo tokkotti abbaa dhimma argachuun qisaasama yeroo fi baasii garaagaraa hambiseeraa jedhani. Tajaajilli kennamaa jirus karaa dijitaalaa ta'uu ibsuun kunis bu'aalee adda addaa argamsiisaa jiraachuu himaniiru. Bu'uuruma kanaan tajaajilamaanis tajaajila guutuu argachuu fi ragaa guutuu qabatee dhiyaachuu akka qabu ergaa dabarsaniiru. Wiirtuun tajaajilli iddoo tokko masoob Adaamaa Damee Abbaa Gadaa bu'aan inni buuse maal inni erga dhufee duratti asirratti ka'ee jira. Bu'aan inni buuse maal inni kan jedhu sirriitti ilaaluun barbaachisaadha. Bu'aa guddaa buuse. Sababiin isaa seektaroonni hundi yoo xiqqaate seektaroonni 18 seektarri 18 kan tajaajilamaan barbaadu iddoo tokkotti argata jechuudha. Iddoo tokkotti waan argatuuf maal hambisee jira? Qisaasa'ina maallaqaa hambiseera. Hojii raawwachiisaan kutaa magaalaa Abbaa Gadaa Injiinar Naannoo Masqalee magaalaan Adaamaa yaadama hedduu bocuun fayyadamummaa hawaasaa dabalaa jiraachuu ibsan. Yaadamoota bocaman keessaa yaadamni inni tokko kenna tajaajilaa ta'uus ibsaniiru. Hanguma uummanni keenya baay'atu yaadni baay'achuu qaba. Hanguma uummanni keenya baay'atu tajaajilli baay'achuu qaba. Kanaaf waan baay'ataaf jechuudha. Kanarraa ka'ee magaalaan Adaamaa yaadamoota gurguddoo bocee hojiitti galee hojjechaa ture keessa inni tokkoffaan kenna tajaajilaas dhale, kenna tajaajilaas burqisiise yaadama Ismaart Adaamaati jechuudha. Yaadama Ismaart Adaamaa keessatti kenni tajaajila iddoo tokkoo dhaddacha kantiibaa jedhame adeemsa keessa guddachaa yaada itti dabalaa guddachaa yaada itti dabalaa hawaasni keenya irraa fayyadamaa akka jiru isinirra ragaa baatanii jirtu jechuudha. Mootummaan paartii badhaadhinaan hoogganamu hawaasa tajaajiluu fi hojjechaa jiraachuu ibsuun akka kutaa magaalichaatti yaadama mootummaan qabatee jiru milkeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Konferansii tajaajilaa fi tajaajilama walitti gaafa fidu mootummaan maaliif barbaadee maaliif tajaajilamaan tajaajilaa fi lafitti ta'a kan jedhu immoo sirriitti ilaaluu qaba jechuudha hawaasni keenya. Yaadamichi immoo mootummaa paartiin badhaadhinaatiin hoogganamu yaadama fidee jechuudha. Kanarraa ka'u bu'aa bayii hedduu qaba. Waan barbaaddeef qofan hojjettu. Waan yaaddeef qofan hojjettu. Waan feeteef qofan raawwattu jechuudha. Komitimantiin hawaasni keenya qabu, komitimantiin hooggansi keenya qabu, haadha fi abbaa kiyya otoo hin baratin na barsiise, waggoottan hedduu dhama isaan akkamittan gammachiisaa kan jedhu jijjiirama keessatti yaadamicha dhufeedha jechuudha. Kanaaf kutaa magaalaa Abbaa Gadaas iddoo kenna tajaajila masoob Adaamaa Damee Abbaa Gadaa gaafa hundeessu iddoo amma duratti kabajamuun kaasaa ture bal'inaan kaasaa ture meeqatu beekee irraa fayyadamaa kan jedhu sirriitti ilaaludha jechuudha. Itti dabaluunis Injiinar Naannoon rakkoo fi fedhii tajaajilamtoota adda baasuun ogeessonni amanamummaa fi itti gaafatamummaan hojjechuu akka qaban dhaamaniiru. Tajaajilamtoonnis seeraa fi qajeelfama hordofuun tajaajilamuu akka qaban himuun kallattii kennaniiru. Tajaajilaa irraa kan eeggamu wantoonni gurguddootu jira jechuudha. Tajaajilaa irraa. Tajaajilaan akkuma duratti ka'aa ture inni tokkoffaan kabajaa fi naamusa jechuudha. Kabajni naamusni mana keessaa ba'a. Kabajni naamusni sammuu keessaa ba'a. Kabajaaf naamusni tajaajilaaf qabdu, tajaajilamaaf qabdu baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaaf Adaamaan nama ta'u. Isaaf immoo iddoo garaagaraatti yaadame Ismaart Adaamaa eenyu maal hojjeta, maal akshinii maal agarsiisa kan jedhu qabatamatti laaluun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf inni tokkoffaan kabajaaf naamusa, inni lammaffaan dhaggeeffachuudha jechuudha. Tajaajilaan dhaggeeffachuudha. Kan sibira dhufu hundi hin beeku. Kan sibira dhufu hundi hubateen dhufu. Kanaaf dhaggeeffachuudha jechuudha teenyee dhaggeeffachuu. Hirmaattonni konferensichaas wiirtuun tajaajila iddoo tokkoo masoob dhamaatii irraa hambisuun tajaajila quubsaa kennaafii jiraachuu dubbataniiru. Magaalaan Adaamaa hoggaa kudha lamaan dura maal fakkaatti amma maal fakkaatti yoo jenne dhugaa rabbiiti jijjiirama guddatu jira. Hojiilee guddatu hojjetamaa jira. Waan addaa waan dur dhageenyee hin beekne abbootii keenyarraallee ijaarsa mana qonnaan bulaatiin wal qabate waan baay'ee boonsaa waan baay'ee nama gammachiisu. Waa hedduu hojjettanii waan hedduu ijaartanii magaalaa keenya jijjiirtanii uummata sammuu keenya nu ijaartanii
ammallee waatu isin hafan jedhan. Waan isin hafu jira kallattiidha kun walitti qabsoomna malee asitti dabarsinuu waliin kenninu. Wanni isin hafu maali? Ijaarsa sammuutti isin hafi. Ijaarsa sammuuti irratti amma gabbaatanii ijaarsa sammuu uummataati irratti nu ijaaruu qabdan.